Dhaggeeffattoota keenya deddeebi'uun akkam bultan OBN FM Finfinnee 92 Qaadirram qophiin waamaraa keenya kan ganama jimmataa eegaleetii kan jiru muddee 19 bara 2016 qophiin waamaraa keenya kan ganama jimmataa tokko jedhee jalqabeetii kan jiru qophiin waamaraa keenya guyyaa raantanaa kana keessatti dhimmoota garaagaraa qabannee wal duraa duubaan gara keessan kan dhiyeessinu ta'a qophii waamaraa dursuudhaan Faisal Adam isii wajjin hin jiran Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ajahum Nazafet Akaba Sudan Waji Mariatan Minister Mumme Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ajahum Nazafet Akaba Sudan General Muhammad Hamdan Dagalo Yakwan Hamiti Wajin Finfinneti Khalisa Mariatani Jurum Dr. Abiy General Muhammad Hamdan Dagalo Yakwan Hamiti Figare Isani Walin Imanagenya Tasgabi Sudan Ratim Mariachu San Erga Fula Media Hawasumma Sanrati Barresani Eran Afiyaan mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggas Caafoon bu'uura waamaraa kan ta'e nageenya irratti hunduu xiyyeeffachuun hojjechuun akka barbaachisu hubachiisan. Manni marichaa raawwii hojii ji'oottan lamaan darbanii qoreewwan dhaabbii mana marichaa qoree qindeessitoota waliin wayita qorate akka yaranitti gaafii qaala'insa jireenyaa bulchiinsa gaarii fi gaafilee uummatarraa kaan deebii akka argataniif nageenyaaf dursa kennee hojjechuun murteessaa akka ta'e himan. Kanaafis waltajjii marii biyyaalessaaf deeggarsa barbaachisaa taasisuun dafee hojii taaggaluun gochuun barbaachisaa jedhanii jiru. Hojiilee seera baasuun adeemsa seera baasuu hordofsuunii fi yeroo dheeraaf akka tajaajilaniif irratti hojjetamu akka bu'uus dhaamanii jiru. Afyaan itti aantuun mana marichaa adde Loomii Badhoo gama isaaniitiin bu'aalee hordoffii fi to'annoon argaman qorachuun hojumaata itti gaafatamummaa qabu diriirsuun barbaachisaa akka ta'e kaasanii jiru. Ministeerri itti waamaan olaanaa mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee gaafilee qaala'insa jireenya hawaasa biraa kaan furuuf hojiilee oomishtummaa guddisanii fi damee daldalaan oomishaalee sirnaan dhiyaachaa jiraachuun ilaaluun barbaachisaa akka ta'e himuu isaanii mana maricharraa odeeffanne. Barreessaan olaanoon dhiigaa Dr. Warqinaa Gabayyoon guyyaa bilisummaa Suudaanii fi bara haaraa faranjoota laalchisee ergaa dabarsanii yaadni koo uummata Suudaan wajjin jira jedhan. Dr. Warqinaa Gabayyoo uummanni Suudaan yeroo rakkisaa hedduu keessa darbuu himuudhaan dhiigaa uummata Suudaan cinaa dhaabbachuudhaan hanga nagaa tasgabbiin buutti qotannoodhaan kan hojjetu akka ta'e ergaa lammiilee Suudaaniif dabarsanii himan. Bara 2016 kana Oromiyaatti biqiltuu baala shaayii miliyoona 400 fi 900 qopheessuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa ibse. Biqiltuun kunis godina Iluu Abbaaboor, Jimmaa fi Buunoo Baddalleetti kan qophaa'u akka ta'e ibsame. Biqiltuun qophaa'e kanas lafa hektaara 30 irratti dhaabuudhaaf hojjetamaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, hojii kana akkaataa milkeessuun danda'amu irratti qooda fudhattoota kibba lixa Oromiyaa waliin magaalaa Jimmaatti mari'atamee jira. Waltajjii irratti dhimmoonni qophii biqiltuu baala shaayii fi dhiyeessii irratti mari'atamee jira. Hojii gaggeessaan itti aanan gari investimentii Miidrook obbo Fallaqa Taaddasaa misooma baala shaayii qorannoodhaan utubuudhaaf hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Hoogganaan itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Muhammad Saani Amiin inisheetiivii baala shaayii kana godinaalee Wallaggaa afran keessatti babal'isuudhaaf hojjetamaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u, hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Giituu Gammachuu gama isaatiin kutannoon jiraannaan misooma qonnaa qabu milkeessuu waan danda'amuuf cichoomina irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e hubachiisan. Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu waliigaltee deeggarsa doolaara miliyoona 1 waliif mallatteessan. Waliigaltee kanaas Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Ambaha Dartashoo Motoogaa fi gamtaa Afrikaatti Komishinar dhimmoota tasgabbii siyaasaa fi nageenyaa Ambaasaadar Baankoolee Addooyyee waliif mallatteessanii jiru. Waliigalticha adeemsa waliigaltee nageenya Piriitooriyaan kan deeggaru akka ta'e ragaan ministeera dhimma alaa irraa arganne ni mul'isa. Giddugaleessa Itoophiyaan qonna gannaan oomisha kuntaala miliyoona 17 walitti qabuu beeksisee jira. Qonna gannaa bara 2015-2016 oomisha kuntaala miliyoona 17 walitti qabuun naannoon giddugaleessa Itoophiyaa ibse. Oomisha ga'e walitti qabuun cinaatti misooma jallisii boneetiif lafa hektaara 140 takka misoomsuudhaaf hojjetamaa jiraachuu naannichi ibsee jira. Naannichi sadarkaa pireezidaantii itti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa fi hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa obbo Usmaan Suruur qonna gannaa bara 2015-2016 oomisha kuntaala miliyoona 17 walitti qabuun akka danda'ame dubbatan. Hojii hanga ammaatti hojjetame lafa hektaara 160 irraa oomishni kuntaalli miliyoonni 17 walitti qabamu akka danda'ame obbo Usmaan Suruur himan. Lammiilee karaa seeraan alaan daangaa Saawud Arabiyaa ce'uun biyyattii seeniif mana hidhaatti argaman irratti qindoominaan hojjechuun akka barbaachisu ministeerri bulchiinsa biyyattii Abdulaziz bin Saud bin Naif himan. Ministeerri bulchiinsa biyyattii Abdulaziz bin Saud bin Naif Saawud Arabiyaatti ambaasaadar Itoophiyaa Leencoo Baatii wajjin waajjira isaaniitti mari'atanii jiru. Marii isaaniitiin Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan michummaa seena qabeessa qaban himamee jira. Hariiroo biyyoota lamaan gama daldalaa barnootaaf walitti dhufeenya naannoon qabaniin alatti Saawud Arabiyaan carraa hojii
lammiilee Itoophiyaadhaaf kan cimstu akka ta'e ibsamee jira. Ambaasaadar Leencoo Baatii gama isaaniitiin walitti dhufeenya biyyoota lamaan daran cimaa jiraachuu kan kaase yoo ta'u qaamolee lamaan dhimmoo itti fufiinsaan waloon hojjechuun danda'amu irratti fuulduratti cimsanii itti fuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii himanii jiru. Dhaabbanni International Risk Committee jedhamu deeggarsa namummaa yuuroo miliyoona 27 argatan Itoophiyaa keessatti hawaasa rakkoo garagaraaf saaxilaman dandamachiisuuf hojii mootummaan hojjechaa jiru tumsaa jiraachuun ibsame. Dhaabbanni kun deeggarsa yuuroo miliyoona 27 birrii biliyoona takkaa fi walakkaa ta'u gamtaa Awurooppaarraa deeggarsa argatan iddoowwan balaa fi biroon rakkoof saaxilamaniif dhaqqabaa jiraachuu itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii dhaabbata International Risk Committee Aadde ምህረት Fiqaaduu himanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammas naannoo Affaaritti lammiilee balaa lolaan rakkoof saaxilaman deeggaraa jiraachuu himanii jiru. Dhaabbanni International Risk Committee jedhamu kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa 50 keessatti namoota balaa uumamaa fi namtolcheef saaxilaman deeggaraa jiraachuudha kan himamee jiru. Dhaabbatichi deeggarsa naannoo Affaaritti kan kennaa jiru yoo ta'u naannolee Itoophiyaa biraa garagaraattis deeggarsa kana kennaa jiraachuun ibsamee jira. Hojiin dhaabbatichi deeggarsa lammiileef rakkoof saaxilaman dandamachiisuudhaaf hojjetamaa jiruun faayidaa inni qabu hedduu guddaa akka ta'e himamee jira. Godina Shawaa Lixaatti lafa hektaara 200 fi 43 irratti qamadiin bonaan misoomaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa ibse. Utubaa diinagdee biyyaa kan ta'e qonnaa ammayyeessuun hiyyummaa seenaa gochuudhaaf hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafa Araarsaa himan. Godina Shawaa Lixaatti qonna qamadii jallisii boneetiin lafa hektaara 200 fi 37 fi 843 irratti misoomsuudhaaf karoorfame keessaa hanga ammaatti lafti hektaara 200 fi 43 faca'uun oomisha qamadii faca'uun itti gaafatamaan waajjira qonnaa godinichaa obbo Tarrafa Araarsaa dubbatan. Milkaa'ina hojii kanaafis callaa guddistuu dhiyeessuun cinatti godinichaatti paampiiwwan bishaanii 3,485 hojiirra oolchuun akka danda'amis dubbatan. Misooma qamadii bonaa kanarraa callaan kuntaalee miliyoona 9 fi 700 argachuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Leenjiiwwan giddugala leenjii qonnaan bultootatti kennamaniin qonnaan bultoonni fayyadamaa ta'aa jiraachuu ministeerri qonnaa ibse. Qonnaan bultoonni leenjii argatanitti gargaaramuun sanyiiwwan fooyya'aa facaasuunii fi kilaasteraan misoomsaa jiraachuun ibsamee jira. Walitti hidhamiinsa gabaasa uumamaaf jiraachuu kan eerame yoo ta'u naannoo Oromiyaa godina Baaleetti hoogganaan itti aanaa waajjira qonnaa obbo Abdulatiif Amaan bara oomishaa 2015-2016 godinichatti lafa hektaara 527 ol midhaan oomishamuun akka danda'ame ibsanii jiru. Oomisha waliigalaa irraan eegamu kuntaalii miliyoonni 17 keessaa oomishni qamadii kuntaalii miliyoonni 15 akka ta'es himan. Oomisha qamadii kana milkeessuuf qonnaan bultoota 29 giddugala leenjii qonnaan bultoota 134 leenjisuun kilaasteraan oomishuudhaan hojiin misooma qonnaa bal'inaan hojjetamaa jiraachuudhaan kan himanii jiru. Sheediiwwan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Itoophiyaa 177 qabu keessaa 157 abbootii qabeenyaa biraan gahuun akka danda'ame ibsame. Hojii raawwachiisaa olaanoon koorporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Itoophiyaa obbo Akiluu Taaddasa sheediiwwan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Itoophiyaa 177 qabu keessaa 157 abbootii qabeenyaaf dabarfamee akka kenname himan. Sheediiwwan 20 hafanis investimentii haaraatiin akka qabamaniif hojjetamaa jiraachuu himan. Akkasumas paarkiiwwan industirii 5 guutumatti warra misoomsaniif dabarfamee kennamuudhaaf qophiirratti kan argamu yoo ta'u waggaa tokkoon dura Itoophiyaan carraa daldala qaraxarraa bilisaa Afrikaa agawaa irraa bu'u hordofuun kaampaaniiwwan hedduun paarkii industirii gadhiisuun isaanii xayyaaratamudha. Kanaan koorporeeshinichi hojii beeksisuun gabaa hojjeteen paarkiiwwan industiriin federaala biyyattii 12 keessa 5 guutumaa guutti abbootii qabeenyaatiin qabamuu akka danda'ame himuu isaaniiti kan ibsame. Ayyaanni qullubbii Gabrii nagaan kabajamuuf qophiin gahaan godhamu humni waloo nagaaf tasgabbii biyyaalessaa ibse. Humni waloo ibsa miidiyaaf ergen godina Harargee aanaa Meettaa magaalaa Qullubbiitti ayyaanni qullubbii Gabrii guyyaa raantanaa kabajamaa jiru nagaan akka xumuramuuf qophiin gahaan godhame ibsamee jira. Ayyaanni qullubbii Gabrii muddee 19 kabajamu kun nagaan eegalamee akka xumuramuuf humni waloo nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa bulchiinsa naannichaa abbootii amantaa fi hawaasaa wajjin ta'uun qophii gahaa gochaa akka ture ibsee jira. Hawaasni naannichaa duudhaa keessummaa kabajuusaa cimsuun kanneen rakkoo uumuuf yaalan yoo argeen warreen qaama dhimmi ilaallatuuf eeruu kennuu qabus humni waloo kun waamicha dhiyeesseet jira.